Come with me. Let's throw the garbage. There is one paper bag for chicken box. No? Yeah. Why? I will throw everything for tomorrow all clean. Okay, me now make a video maybe today morning. Sorry. Oh, that's me. No problem. Tomorrow morning. Hey. It's okay? Okay. Wow, it's so beautiful, mashallah. Tomorrow, Put it in, tomorrow na? tomorrow morning, no problem. Okay. Because maybe the smell not good. I will try it only. Because too much for box, for chicken. I don't like the stuff because you know. Madam now here? Huh? Madam now here? No one. Madam you now here or no? Me and Madam go outside. No, come. Why? Bring the downy because don't have. And the market? Fresh. And I sent money also. Okay. Sorry, Udang guyan daru. Wani kiti soba. Akasin na ni share ko naman tigisan ni you ergang ka ba? Sodak away hin qabu ajeze tudibata duf gumasan dabu duf gumasan dabu Aguma lejetka kan kubatti kantu kubana batikaba Bodensi nama guba. Share ko lang application niyo. Okay, ergaan qabu marti keessa dhaga'uu qabdu. Ergaa Oromoodhaaf qabu marti keessa dhaga'uu qabdu jechuudha. Hundi keessan share godhaa warri jirtan hin baay'inaan dhaggeeffadhaa. Warri dhaggeeffatan immoo share godhaa. Tariitii warri asirratti waan biraan haasa'ina wanti nufee fi ergaa Oromootti dabarsuun barbaadetanii waa'ee Oromoo jechuudha. Oromoon maaliif ani bokkoo mantee warra qofaadhaan ilaalu dhugaa rabbi. Okay, ergaa keenya maal itti fakkaate qeerroon keenya biyya keessaa qabsoo jabduutti deemaa jiru jechuudha. Marti keessan quba qabdan ni beektu. Qeerroon keenya biyya keessaa qabsoo hadhooftu qabsoo jabduutti deemaa jiru. Ni beektani marti keessan jechuudha. Ijoolleen Oromoo taatan qofti hubadhaa. Sa'aatii kanatti nuti qabsoon keenya maali? Qabsoon keenya Feesbuukii baanee haasa'uu qofa? Qabsoon keenya wal arrabsuu qofa? Qabsoon keenya boo'icha qofa? Nuti ijoolleen asii jechuudha.
ijoolleen biyyaan ala jiru jechuudha. Biyya feetan jiraadha waan rakkina hin qabu. Qabsoon keenya nuti maali mee saatii kanatti? Wal arrabsuu qofa qabsoon keenya. Kufuunis ka'uunis amma jechuudha. Sa'aatii kun darbuu hin qabu. Hubachiisa. Qeerroo biyya keessaatiif Rabbiin jaraa gargaaru, Rabbiin jaraa eegu. Nu waan beeknu hin qabnu. Garuu aarsaa kaffalamuun dirqama. Isiniif galee aarsaa kaffaluun dirqama. Qeerroon biyya keessaa lubbuu kennee falmataa jira. Qeerroon biyya keessaa lubbuu kennee falmataa jira. Nuti ijoolleen as jiru kun waluma arrabsuu qofa qabsoon keenya. Ani Oromoo jechuun qofa qabsoon keenya. Kana miti qabsoon keenya. Walaa hubachiifnu marti keessan dhaggeeffadha. Kuni waan Oromoo marti baruu qabudha. Warri Oromoodha anjetti ofitti gammadu warri ofitti boontu jechuudha. Namni Oromoo qulqulluun taate qofti na hubadhusti nima bareechi. Qeerroon keenya rakkachuu ni malu, rakkoon garaagaraa irra ga'uu ni mala. Wanti beekamu hin jiru garuu Rabbiin jaraa gargaaru. Haa ta'u malee immoo wanti kun nuuf haaraa miti. Qeerroo biyya keessaatiif nuuf haaraa miti. Ni beektan bareechitanii. Kanaafiyyuu nuti maal gochuu qabna? Nuti maal gochuu qabna? Yoo lakki nuti ijoolleen as jiru ijoolleen biyyaan ala jiru kuni qabsoo keenya feesbuukii ta'e seenaallee hin qabdanu omaallee beekamtii hin qabdanu hubannollee hin qabdan jechuudha. Maal gochuu qabnu immoo sirriitti nima fudhadhaa yaada kiyya fudhachuudha qabdan immoo dirqama jechuudha. Maaliif yeroo hundumaa namni nama rabsu nama moo hin danda'u. Namni garuu yaada nama falmuu yookaan in kuftaa yookiin immoota yookiin immoo amta yaada nama falmaa marti keessatti nama rabsuu dhiisa. Kun waa'ee rabsuus miti amma hubachiisa. Qeerroo biyya keessaa dura hadhaaban. Qeerroon biyya keessaa lubbuu isaa kennee falmuudhaaf gabrummaa didee bilisummaa barbaachaaf ka'ee muratee dhaabbatee jira. Isiniif galee qabsoon deemaa jirtu kun baay'ee ulfaattuudha. Yaa ijoollee ni beektani biyya keenya akkam akka jiru Facebook irra baatanii Abiyyi arrabsu qofa miti. Abiyyi masti go. Abiyyi down. Miti qabsoon Oromoo kan kana baasu. Qeerroo keenya yoo inni waa rakkate guyyaa baruu irraa kaastanii marti keessan ijoolleen as jirtan biyya keessaa obbolaa qabdu, obboleessa, obboleettii, haadha, abbaa, hiriyaa ni qabdu ni qabna. Marti kee jechuudha. Dirqama biyya kee qofa miti. Biyya kee qofa miti. Shawaarraas, Arsiirraas, Baaleerraas, Jimmarraas, Eloobaabur biyya mararraa jechuudha. Quba wal qabannee qeerroon tokko yoo rakkate rakkoon tokko qeerroo gaira jennaan akka dhageessanii waan qabdurraa ati iddoo gaarii teessee jirta. Ati nyaata gaarii nyaataa jirta. Nyaata gaarii nyaataa jira. Iddoo gaarii taa'ee jira. Waan qabdurraa qeerroo bira dhaabadhu yoo fiqeetii hin dandeenye namatti sheer godhi. Ergaa si bira gahe biyya keessaa waan dhaggeeffatte tarii biyya dawwaltee yoo wayii gaafatte tarii yookaan birrii sirka jiraachuu dhiisuu ni mala. Oromummaan keessa gubuu ni mala. Garuu birrii qabaachuu dhiisuu dandeessa. Kuni kadhaa miti. Kuni dirqama Oromummaa keetii ba'uudha. Oromoo sa'aatii kanatti tarii birrii hin qabdu ta'a. Sittiin faradamu dhabuu dandeessa. Garuu nama tokkotti, nama lamatti, nama sadiitti, nama afuritti dabarsi waan dhageesse. Biyya dawwala marti keessan. Biyya keessan dawwalaa gaafadhaa. Maatii keessan dawwalaa gaafadhaa. Qeerroon boriitu wanta jabduura deemaa jiru. Qabsoon adeemamu kuni wanta cimaadha. Namichi kuni ijoollee keenya afaan qawweetiin bulchaa jira. Ijoolleen keenya gabrummaa diddee bilisummaadhaaf jettee lubbuu tokkitti qabdu nyaattee garaadhaa hin qabdu dhugdee garaadhaa hin qabdu. Ilma haadhayyeessaa ilma baay'eessaa homaa hin qabu nyaanne hin dhugne uffee gaaf tokko hin boqonne inni kaan fuudhee ijoollee hin qabu inni kaan fuudhee mana hin qabu inni kaan uummata tokko hin qabu jechuudha. Qeerroon kun garuu uummata tokko akkamitti dararamaa hin jiru jedhee xiqqaadha amma guddaadha amma xiqqaatti hundiyyuu gadi bahee falmachuudhaaf wanti deemaa jiru biyya keenya keessa qabsoo jabduu deemaa jira. Yaa ilmaan Oromoo alaraa keessan marti keessan waan qabdanuun bira dhaabadhaa biyaansi ati arra nama taatee qeerroo tokko yoo tarii ka'ee dhaame lubbuu isaa du'arraa oolchitee ati arra hojii guddaa hojjettee jirta. Ati arra dirqama kee baatee jirta. Dirqama biyya keessa teessee loltee miti. Bosona galtee loltee miti. Kana miti qabsoon. Qabsoon karaa hedduudhaan jira. Jawaartu nu guddise. Maal barattu Jawaar Muhammad irraa? Maal barattu? Qabsoon isaa caaka qadee qabsaa'ee ture Jawaar Muhammad. Qabsoon karaa hedduu jira. Qeerroo biyya keessa tokko miidhame bira dhaabattee lubbuu isaayyuu du'arraa hambiste ati irra waan guddaa hojjetteetta. Dirqama namni si faarsee miti. Dirqama namni liiviirra yookiin karaa garaagaraa si faarsee beekamtii godhattee miti. Ofitti amani ati. Ana Oromoodha jedhi nama tarra gargaari lubbuu isaa du'arraa oolchi. Kuniyyuu qabsoo guddaadha. Kuniyyuu beekamtii guddaadha. Namni si beekee miti. Namni maalummaa kee achi baatee ibsattee miti. Oromoo wal dhaga'uu qabna. Qeerroon keenya lubbuun isaa darbuu hin qabu. Ati gaheen kee maali? Ani gaheen koo maali?
Ijoolleen biyyaan ala jiru kuni gaa'een keenya maali? Maal gochaa jirra? Mee borii kaasitee warri ilaalla. Waan jabduu deemaa jira biyya keenya keessa. Wanta cimaa deemaa jira. Qabsoon kun baay'ee ulfaataadha. Carraan keenya immoo amma carraa lama hin qabnu. Tokkitti kana jechuudha. Asitti yookaan hin kufna yookiin hin kaana. Isiniif galee kana gochuuf immoo qeerroon biyya keessaa lubbuun isaa tokko darbuu hin qabu. Abadan utuu nuti jirru. Nuti Facebook irra baanee wal arrabsu qofa miti. Qabsoon wal arrabsinee abiyyi mastigu abiyyi daawun jennee miti. Naafxanyaa qeeqnee miti. Sa'aatii kana karaa garaagaraatiin faallaan dhufaa jira. Wanta garaagaraa qopheessaa jiru. Isin kana bukkee darbaa bilchiginnaan maraatti saarii maraatu ta'aa jirti. Wanta garaagaraa qophaa'aa jira. Ajandaa garaagaraa baasaa jiru. Ni galee ajandaa garaagaraa baasaa jiru. Kana marti keessan irratti baruu qabdan. Ajandaa ba'u kana nama Oromoon taane baay'eedha nan fayyadu anaan. Nama Oromoon taane baay'eedha. Sa'aatii qofa nu miti. Ani qosaa hin jiru. Hin qaqqabna. Sa'aatii qabna, yeroo qabna. Nuti qeerroon qareen hin qaqqabna. Ganaa waan baay'ee nu eeggata. Sa'aatii kun sa'aatii qabsooti. Wanta biraan nurraa dhiisa. Qabsoo jechuun irra deebiin sitti hima. Qabsoo jechuun biyya jiraattee loltee caakkaa galtee loltee miti. Ati har'a nama tokko nama lama ummanni Oromoo kun kufne. Ni galee ummanni Oromoo yoomiyyuu hin kufne. Garuu namni sadi dammaaf lubbuun isaa yoo darbe numatti irrataa deema. Qeerroon keenyaaf lubbuun isaa akka salphaatti darbuu hin qabu. Kana yoo hin baane gahee keessan kana yoo hin baane Oromummaa keessan Facebook irrachuudha. Qabsoon keessan Facebook irrachuudha. Isiniif galee kuni ta'uu hin qabu. Marti keessan ilmaan Oromoo an Oromoodha kan jettu Jawaar hidhamuun isaa kan si gube Hacaaluu hundeen isaa duun isaa dhiigni isaa akka malee dhangala'uu isaa kan si gube Facebook irra baatee hin booyne nurraa hin boonyu boocha utuu ta'eeti Hacaaluu qaata deebisa. Isiniif galee Kanaafuu ilmaan Oromoo narratti hin dawwalinaa please. Narratti hin dawwalinaa dabarfadheen baa ergaa kiyya. Narratti hin dawwalinaa ergaa kiyya dabarfadheen baa kanaan hin fayyadamaa jira kan biraan tinaan jiru. Kanaafiyyuu warri na hubadha. Kana caalaa qabsoon uummata Oromoo qabsoon keenya kanatti yoo waliin gargaarre namni fedhe siyaa cabsuuf adeemu amilee namni gaddeebisuuf adeemu ati Oromoo dhaabadhu. Ati Oromoof qabsaa. Qabsoo karaa hedduudhaan deemuu dandeessa. Siif galee hin booyni yaa ijoollee hin booyinaa hin boonyu nuti carraa qabna nuti waan barbaanne gochuu dandeenya sa'aatii kanatti. Nuti ijoollee keenyaaf advaanteejii cimaadha jechuudha. Advaanteejii cimaa. Waan feene goonee lubbuu jara du'arraa hambisuudhaaf deemuu qabna. Maaliif hin beekamu wanti beekamu hin jiru. Isiniif galee ijoolleen kee sa'aatii kanatti mootummaa hin qabdu. Mootummaan isee diina isheeti. Isiniif galee mootummaan kun uummata Oromootiif hin beektanii walitti immoo barbaachisu waa'ee mootummaa kanaa. Kanaafiyyuu namni na abeeku namni na abaru jettee hin adeemin. Oromoodhaaf dhaabadhu. Oromoodhaaf qabsaayi. Oromoodhaaf hojjedhu. Har'a miti seenaan boriitu ati boriyyuu atarra gabrummaa keessaa yoo baate ijoolleen biyya Arabaa biyya abbaa keetti galtee Finfinnee jiraatta. Gabrummaa keessaa yoo baate. Kana gochuun immoo qeerroo faana dhaabbadhu. Qeerroo fara hiriiri. Qeerroo gargaari. Gabrummaa jechuun ummatuma Itoophiyaa ummatuma Oromoo qofa miti bar. Ati illee baata gabrummaa keessaa. Ati illee baata mana madamii keessaa. Maaliif biyya abbaa keetti galtee jiraatta? Galee isaan manuti ijoolleen keenya Finfinnee irraa buqqaanii kan nama qalqan siraa hojjetu ijoolleen Oromoo kan seerraa Finfinnee kan sheerraa buqqaatee handhuura sheerraa hariyatamtee biyya biraa deemtee qansiraa dhuftee hojjette Finfinnee keessa. Inni kaan kun biyya garaagaraa deemee hojjeta. Kana maaltu fidee gabrummaadha. Gabrummaa hin barbaadu dinnee jirra. Nuti sa'aatii kanatti carraa qabna. Ijoolleen biyya ala jirtan kun carraa qabna. Qeerroo keenya biyaans Oromoodha. Xinnoo guddaa osoo hin jedhin namni biyya dawwalaa gaafadhaa marti keessan. Qabsoon deemaa jiru kun ammaattuudha. Kaarratti yoo waliin gargaarre, kaarratti yoo uummata keenya bira hin dhaabanne, kaarratti yoo qeerroo keenya hin gargaarre Oromoodhaan jechuun namatti ulfaata. Namatti ulfaata. Facebook irra baanee wal arrabsuun sa'aatii kana dhaabbachuu qaba ajandaan kun. Bilchiginnaan ajandaa garaagaraa baasaa jirti. Isin kana ajandaa hin godhatinaa wanta baay'ee haasaa jiru. Maanguddoota walitti qabanii namichi kun maanguddoota walitti qabee Jawaariin arrabsaa Jawaar ta'uu godhe jedha waan baay'ee haasamaa jira.
Kuni ummata Oromoo akka moo'ee agarsiisa. Ummanni keenya moo'ee jira. Namichi kun waan godhu wallaalee ganamaan guddaa walitti qabee akkas jedhaa jechaanii jira. Sini galee qeerroon biyya keessaa sammuun jira waan ofitti amanuuf waan Jawaar faana jiranuuf waan Oromoo ta'aniif qeerroon biyya keessaa Jawaariif akkas gadettu hin jirtu. Garuu maanguddoonni warri afaan boodhaarra duuf bordura waan hin beekamne gadi baanii har'a kun waa'ee Jawaaraa sa'u argaa jirtan. Kana kan mul'isu garuu maaloodha sa'aatii kanatti namichi kun kufeera mo'ameera. Kana gatii mo'ameef iyyuu har'a gadi baasee uummata kana gadi baasee akkas gochaa jira. Isin kana ajandaa hin godhatinaa kun ajandaa ta'uu hin qabu. Kun ajandaa ta'uu hin qabu. Uummanni Oromoo qabsaa'uu qaba. Qeerroo keenya faana diriirree qeerroo faana yoo dhaabbanne qeerroo keenya yoo lubbuu isaa du'arraa oolfanne jirra isiniif jirra gadi ba'a jechaani jirra. An jechaani jira bataa kotti. Ani gadi ba'a qabsaa jechaan jira. Iloo baaba qofa mitan iloo biyya hundarraa. Qeerroon tokko rakkateera taanaan ati Oromummaa keetii ilaali malee amantaa isaa ilaalin biyya isaa ilaalin Oromoo gadi ba'ee miidhame Oromoo gadi ba'ee du'e jedhiitii itooboleessa kee ta'e itooboleettii kee ta'e hin callistaa akkasumatti yaadi dhiigi ilmaan Oromoo biyya keessaa dhangala'u qeerroo gubuu qaba qeerroon biyya asii jirtan biyya Itoophiyaatiin ala kan jirtu galee iddoo feete jiraatu dhiigni dhangala'u biyya keessa si gubuu qaba akka dhiiga obboleessa keetii akka dhiiga obboleettii keetii akkasitti ilaaluu qabda. Kana yoo hin goone qeerroo faana yoo hin dhaabanne qabsoo boriirraa deemaa jiru kun baay'ee ulfaataadha. Namichi kun uummata Oromoo fixuudhaaf murteeffatee ka'eera. Garuu hin dandeenye kufee jira. Abiyyi Ahmed kufee jira. Isinitti nama bareechiyan. Gatii kufeef iyyuu har'a kunoo keessaa baatu uummata keessa zooranii maqaa nama balleessuu, maqaa Oromoo qulqulluu balleessuu, maqaa Jawaar balleessuudhaaf olii gad deemaa jiru. Jarreen kun maalidha? Warra buchulloota bilxiginnaa. Warra OPDO jechuudha jarreen kun. Abiyyiin kufee jira. Gatii kufeef, gatii dadhabeef waa meeqa ajandaa baasaa jira. Kun ajandaa ta'uu hin qabu ilmaan Oromootti. Kun tuffadhaa bira poostiin godhina waliin gaafatina komantiin ganna sa'aatii kana qeerroo kee dawwali biyya keessa ijoolleen biyya kana jiraattu. Biyyuma alaa jechuun iddoo feetan jiraadha. Biyaas biyya keessaa yoo dhabde obboleessa obboleetti hin dhabdu. Yoo dhabde gwaaddanyaa hin dhabdu. Hiriyoota kee jechuudha waan biraa miti. Kana yoo dawwaltee gaafatte atarra of ta'e hojjedhu. Namni sun sanaan goone hin jedhin namni hundi Oromummaaf hin dhiigu. Isa Oromummaa isaan dubbanne atu ittiin kaasin ofirraa ka'ee hojjetu inni ittiin qabini nuti uummanni Oromoo bileenaan lakkaa'amna ni beektani. Isinii galee nuti haqa qabnaa ni falmannaa ni moona. Kana yoo hin goone garuu isin biyya dawwaltanii qeerroon gaafanne qeerroo yoo miidhame kan dawwalee gaafatu si'i kan lubbuu isaa du'arraa hambisu si'i. Magnaatu sababiin isaa maaliifi qeerroon tokko yoo ka'e miidhame eenyuudhaaf miidhame? Ofiif miidhame qeerroon sun siif miidhame anaaf miidhame Oromoof miidhame. Waan nyaatu dhabee miti, waan dhugu dhabee miti. Haxinnaatu adabuu biyaansi qaletti allama nyaachuun dadhabu. Akka warra kaanii al sadii al fooyyoo nyaanne jechuudha qeerroon kun. Lubbuusa kan inni gadi baase lubbuusa qaalii maatii isaarra gadi baase kennaa jiruuf maaliifi gabrummaa hin barbaannu. Armeen keenya abbaan keenya hanga yoomitti bu'aa jiraata. Bilisummaa feena jedhee gadi ba'ee falmataa jira. Falmachuun isaa immoo biyyattii kana keessatti immoo ilmaan Oromoo dhugaa dubbattee hin jiraattu. Akka barbaadde baatee hin galti ilmaan Oromoo baatee hin galtu. Qawweetu jira itti fokkoruu waan biraa gochuu danda'u jechuudha. Kanaaf iyyuu marti keessan warri dandeettii maallee hin qabne dirqamas immoo birrii dhabdanis immoo jechuudha rabbiin kadhadhaafi. Warri immoo biyya dawwaltanii dhageessanii qeerroon tokko miidhameera yoo jettan bakka isaa gaafadhaa eessa akka ta'e gaafadhaa. Hunda keenyaan ga'a dirqama Oromummaa biyya miti amantaa miti dirqama Oromummaa keetii bahi. Garuu gaafadhu eessa akka ta'e gaafadhu qeerroo miidhame gaafadhu mirkaneeffadhu nuun gahi ofiin dandeessu miti sheer nutti go'i nuun gahi waan qabatamaadha warratti immoo feekii hojjetina waan qabatamaadhaan deema qeerroon tokko lubbuun isaa akka salphaatti darbuu hin qabu anaaf jedhee gadi bahe Oromoof jedhee gadi bahe nuti as teenyeerra qeerroo gadi bahe lolii qeerroo karaa cife jechaa jirra ergaa jennee immoo qeerroo siniif jirra afaan duwwaa miti hojiidhaan agarsiisuu qabna. Afaan duwwaadhaan qeerroo siif jira jechuun dandeessu. Asirra baatanii liivi irratti wanta garaagaraa ajandaa godhatanii kana dhiisaa nurraa. Qeerroon biyya keessaa asirra sa'aatii kanatti jechuudha waan jabduu deemaa jira. Wanta ulfaattu deemaa jira. Waan cimaa deemaa jira.
Siniif galee ijoolleen faallaa keessan jiru. Faallaan keessan ijoolleen biltsiginnaa jiru biyyu marabaas ta'ee biyya garaagaraas ta'ee jiru biltsiginnaan faallaa keessan. Jirri wanta barbaadan jedhan isin ajandaa jalatti hin galinaa. Isin isa harkaa fudhattanii ajandaa hin godhatinaa. Kun ajandaa sobaati. Uummata Oromoo burjaajessuudhaaf biltsiginnaa illee as teessee hojii hojjetaa jirti. Isin ajandaa kana nurraa dhiisaa. Abbaan barbaade waan barbaade haasa'u. Ati ayyuu kee Jawaar Mohaammed ilaali. Ati gooticha keessa sirraa wareegame Hacaaluu Hundeessaa ilaali. Biltsiginnaa faana naasa'ini jarri kuftee jirti. Jarri mo'amtee jirti. Jarri amma gaafa dhugaa dhabdu diraamaa hojjettee dadhabdee gaafa dhugaa dhabdu maal gochaa jirti amma biyya keessa zoortee maanguddoota duudhaaf afaan boollaa jirtu walitti qabdee haasaa akka walii gadi gootee jaraajjina haasaa jirti. Ni beektan bareechitanii ni beekna bareechini. Kana ajandaa hin godhatina kun ta'uu qabu ajandaa. Wanti ta'uu qabu waan baay'ee jira. Hojii saba keetiif biyya feete taa'e iddoo feete jiraadhu. Biyya keessa taa'e iddoo jiraadhu garuu wanta gochuunis waan baay'eetu jira. Nuti ijoollee keenyaaf nuti ijoollee qeerroo biyya keessaatiif uummata Oromoo biyya keessaatiif nuti advaanteejiidha sa'aatii kanatti. Maaliif qeerroon kee rakkatee dadhabee kufee yoo akkam ta'e yoo dafnee irra geenye lubbuun isaan baraarama. Siniif galee biyya keessa ni ulfaata. Ni ulfaata. Namni amma dhaami mana kimii galee birrii hedduu gaafachuu ni mala. Kun dhugaa jira walitti maa deemna? Hin beekamu laa hin beekamu. Hin beekamu. Siniif galee hin beekamu. Rabbitu beeka waan maraaf iyyuu. Garuu haa ta'u nuti immoo of eeggannoo godhachuu qabna. Akka qabsoon biyya irraa jammareen biyaansi daawwaltanii tokkoon keessan yaanda tokkoon daawwaltanii gaafachuu qabdu biyya keessan. Tokkoon keessan. Kun dirqama Oromummaati. Kun dirqama. Dirqamni kee maali? Oromummaa keeti. Islaamnis, Kiristaanis, amantaan garaagaraas Oromummaadhaaf dhaabbadha. Wanta biraan nurraa dhiisaa. Sa'aatii kana ajandaan biraan hin barbaachisu. Ijoolleen liivii irra baatanu ajandaa biraa dhaabaa nurraa hin barbaadu sa'aatii kanatti ajandaa biraa. Maaliif beektanii biltsiginnaan gaafa kuftu gaafa dadhabdu biyya keessa zoortee maanguddoota mee kaleessa maanguddoon gadi ba'ee haasa'ee suni maaliif qeerroon hin dubbanne qeerroon jiraa keessa sa'aatii kanatti qeerroon abiyyiidhaaf gadi jedhu hin jiru du'ee bada malee du'aa jiras immoo siniif galee du'aa jiras qeerroon namni tokko abiyyiidhaaf qeerroon gadi jedhu hin jiru maanguddoota warra duudhaaf afaan boolaarra ga'anii jiran warra haasaa hin beekne kana walitti qabee namichi sobaa jira. Kun immoo ta'uu hin qabu. Nuti kana booddee dhaloota qubee kana foggoruu jechuun abadan himan jirre. Inuma hin jirre hin foggoramu kanaan booddee. Abbaan barbaadde biyya barbaadde taa'e Ameerikaanis taa'e biyya fete taa'e ati Oromoo ta'e garuu Oromoodhaan falmitee taanaan namicha kana deeggari paartii feetee deeggari nuti dantaa kee hin qabnu. Maaliif beektee uummata Oromoo haqa qaba. Durirraa kaasee gaafa rabbiin isa uumu gabrummaa keessa jiraate garuu gadi hin jenne hin jilbeenfanne uummata Oromoo. Hin jilbeenfanne seenaan kana yoo jiru hin jilbeenfanne uummata Oromoo. Lubbuu isaatti darbee goota hedduutti dhabnee xiqqoo guddaa sun meeqatti wareegamne. Ataras tolee biyya feetee teessee gadi baate akkuma tolee. Maaliif namichi kun akkas jechuu dandeessa? Abiyyis faarsi paartii feetee deeggari. Nuti uummanni Oromoo nuti ijoolleen biyya keessa jiraannu qeerroo keenya bilisa baasa. Qeerroo keenya gadi ba'ee afalmu. Nuti immoo bira dhaabanna. Siniif galee ati hojii boonsaa hojjechuu dandeessa. Garuu kan si faalleessu hedduu jira. Ijoollee Oromoo kan si faalleessu hedduu jira. Siniif galee ati gaafa morummaa keetti dhaabattu kan si akkati achiin deemu kan si godhu hedduu jira. Ati gatti gurra hin qabin. Maaliif kana waan kosii waan kolkollee bilxiginnaa asirra baate afaan bantu maal si dhibeessini? Jawaar Mohaammed bara meeqa qabsaa'e waggaa meeqa beektan bareechisanii takkaa guyyaa tokko gad jedhee hin beeku Jawaar Mohaammed hangarraa. Galee hangarraa uummanni Oromoo seenaa qaba. Uummanni Oromoo wanta guddaa hojjetee jira hammarraatti. Yoo du'es uummanni Oromoo yoo du'es goota akka miidhamnee jirra. Gadi hin jenne uummata Oromoo hin jilbeenfanne. Abbaan fedhe waan barbaade jedhu namni fedhe liivii irra ba'ee Oromoo haqeequ ati dhiisi bira darbisa. Maaliif yoo mooneetti agarsiisna malee nuti safaara yoo deebinee haasofne qabsoo kana kuffisaa jirra. Moonee isa dura deemneetti agarsiifna moonee siif galee karaa kamiin bukkee darba jedhe ilaati gaafa inni si arrabsuuf adeemu gaafa inni uummata Oromoo qeequ gaafa inni ayyuu kee qeequ ati wajjin hin qeeqinati. Karaa kamiin bukkee darbee deema karaa kamiin darbee deemee taniyyuu mo'uu qaba jedhii yaadi. Siif galee ajandaa hedduu jira sa'aatii kana. Oromoo
sitti nama bareecheen ajandaa hedduu jira ajandaa kun garuu maalii fi dhugaa ta'eef miti ummata oromoo qabsoo kagatuudhaaf ummata oromoo booddeetti deebisuudhaaf maalii fi ummanni keenya ammallee gadi hin jenne galata rabbii amma boros gadi hin jennu yoo mi jibitu gadi hin jennu maalii fi gaafa tokko dhaabnu tokko iddoo bu'aa deema sif galee ituu gadi jennee dur ture baragoota hedduu dhabne wal faana dur ture ummanni oromoo hin jilbeenfatu du'ee lubbuusaa kenna mal Hacaaluu jedhe kana sirriitti mun barbaachisu Hacaaluu jedhe du'een bada malee jedhe du'een bada malee biyyatti namaaf hin kennu jedhee jira du'ee bada miti nuti immoo bakka saabuun hojjefne nuti immoo isa faana dhaabannee galmaa ati Hacaaluu du'ee jettee yoo gadi baatee boossu yoo mimmaan kee gadi baatee Facebook irra baatee uwwattee maraatte yookiin bakkee keessa fiiddee maraatte waan gotu qabdaa waan gotu hin qabdu garuu wanta Hacaaluu itti wareegame sana yoo isa galmaan geesse Hacaaluu maaliif du'e beektani mii yoo isa galmaan geesse Hacaaluun jiraataadha duuti Hacaaluu bilisummaa fiduu qaba jaallattanii jibbitanii nuti immoo sa'aatii kana bilisummaa argannaan yoomiyyuu Hacaaluu Hundeessaa jira nu bukkee nu bira jira dhaabbataadha jechuudha yoomiyyuu hin dagachuu hin dandeenyus yoomis hin dagannu dagachuus hin dandeenyu kana kan gootu garuu ana si'ii Oromoodha qeerroon biyya keessaa hojii eegaluudhaaf jiru qabsoon kun jabduudha umman namichi kun maraatee jira Oromoo irratti waraanni Abiyyi sa'aatii kana jechuudha argaa jirtan Facebook irra waan deemaa jiru ijoollee kashalabbii walitti qabee dhiisisee hidhadhaa jedheeni qawweetti kennee ijoollee keenya fichisiisaa jira ni beektani kana irraa sun barbaachisu kun maal osti fakkaate namichi kun uummata Oromootiif bakka hin qabu duris hin qabu ammas hin qabu kaan immoo uummata Oromootiif bakka bu'uu qabu numatu walii nuyi Oromootu walii jira Oromootu walii dhaabbachuu qaba nu sa'aatii kanatti Oromoof kan jiru Oromoodha waan biraa uummatummaa biraan qabdu uumaa gochuu hin dandeessu yoo gadi baatee uwwattee iyyite uumaa gochuu hin dandeessu kan si baasu qabsoo keetii ejjennoo kee toshi itti adeemi malee as teessee Facebook irra nun gubina ani qabsaadha yoo jettee namni aamilee kee cabsuudhaaf si arabsuu danda'a ati garuu hojii boonsaa hojjechuu dandeessa hojii boonsaa sif galee nama tokko nama lama du'a irraa hambisuu jechuun ati irra waan guddaa hojjetteetta sif galee namni si haqeequ namarraa maal fuutati silumayyuu jalqabayyuu gaafa qabsootti galte yookiin gaafa waan tokko hojjechuuf adeemtu yookiin mootamuudha miti moof immoo deemuu qala fuulduratti nuti moo ni moona maaliif uummanni Oromoo haqa qaba uummanni Oromoo kana namni hin beekne jira taanaan uumaa gochuu hin danda'u uummanni Oromoo haqa qaba marti keessa waan isin gochuu qabdan karaa biyyaa dawwalaa qeerroo keessan gaafadhaa quba qabaadhaa namni miidhamee jira yoo dhageessan ofii yoo waa gochuu hin dandeenye nutti dabarsi Oromootti dabarsi dhaggeeffattee mimmaan kee akkasii fira lolaastee dhiisin boo'ichi kee uumaa gochuu hin danda'u ituu boo'ichaati Hacaaluu Hundeessaatu iddoo du'ee ka'aa ture sif galee uumaa gochuu hin dandeessu yoo ta'e dabarsi sheerii warra kaanitti biyya akkasii dawwalee gaafadheen ture qeerroon miidhamee jira jedhi dabarsi yoo kana hin goone yoo kana gochuu hin dandeenye mimmaan kee yoo buusee dhiiste ati Oromoo jechuuf hin dandeessu sif galee maaliif si qofa miti kaa uummanni Oromoo hedduu jira baay'inni keenya immoo afaan duwwaadhaan miti hojiidhaan mul'isuu qabna uummanni Oromoo bileen amma kana qabsaanii kufaa qabsoo itti fufaa bara meeqa jechaa baane bara meeqa amma garuu ajammaru hojii kana hojiin jammaramaa jiru kun qabsoo jabduudha inni kun isa dhumaati maaliif wanti kun amma kee amma miti itti mari'atamee haalaan tasgabbiidhaan ijoollee wal gaggeessee walitti himtee walitti dhaamtee jammaramee jira namichi kun quba qaba namichi kun yawwana qeerroo keenya waa gochuudhaafis immoo yawwana yaada qaba sif galee kana beektan bareechitanii isin har'aan qeerroo keenya faana hin dhaabanne taanaan qeerroon keenya yoo lubbuun isaa darbu akka lubbuun maatii keetii baheetti ilaaluu qabda an ilu abbaaboor ta'ee yoo namni shawaadhaa qeerroon koo goddaame biyyaan miti wanti isaatii kana biyya koo miti hin beeku musliimaa kiristiyaanaan hin jiru inuma hin jirre Oromoodha ani Oromoodha jedhe kan goddaame Oromoodha jedhe sif galee kuni hubachiisa walitti muudha jechuudha sif galee walitti muu keenya kun maaliif marti keessan hubachuudha qabdan waan gochuu qabdan jechuudha nuti maa inni gaheen keenya qeerroon gadi ba'ee lubbuusaa kana dhabus yoon dhabe jedhee gadi ba'ee jira lubbuun koo yoon dhabes nan dhabe yoon du'es du'ee jedhee gadi ba'ee jira
ati immoo waan qabduun afaan duwwaa teessee nungubii Facebook irra nama sin arrabsi Facebook irra fiitu qabsoo kee jabeessi si agubu Jawaar Mohaammed hidhamuun isaa si agubu hayyoonni keenya si agubu hidhamuun jara yoo si gube yoo dhuguma sitti dhaga'ame yoo dhuguma bakka jedhani bakka citee gubaa jedhan har'a Amaaraan hin kolfiti har'a nafxeenyaan hin burraaqti maaliif bakka citee guba Jawaar Mohaammed Oromoodha ani Oromoodha bakka citee guba kana Oromi quba sin qabu galee kana immoo yoo nuti waliif hin dhaaban yoo nuti waliif jira yoo hin jenne namni si gargaaru hin jiru namni si dhaabatu hin jiru Oromo namni si dhaabatu hin jiru saatii kana nafxeenyaan yookiin Abiy Ahmed nafxeenyaa faana ta'e uummata Oromoo fixuudhaaf deemaa jira kun immoo abadan hin jiru nuti nyaachuudhaaf miti nuti dhuguudhaaf miti kaayyoon keenya yoo lakkee nyaataaf hin uumame yoo jette ati Oromoo miti sif galee qeerroon gadi ba'ee du'aa jiru kun eenyuufi sitti haa dhaga'amu si haa gubu waan jabduu deemaa jira